Sa nuti Oromoon jaalala akkanaa kana ni beekna. Jaalala akkanaan jaalalli namtichi mucaan dardaraa intala mootii jaalate. Inni kuni najjaara mana jaara. Dhaggeeffadhume seenaa tana. Jaalala akkanaa ni beektaati. Dhaggeeffadhu. Gaaf tokko mootiin maskiida guddaa jaare. Maskiida guddaa jaareeti warreen jajjaarsisiise hedduu jira. Kana eega jaaree xumure booda intaltisaa bareedduun ni jette baaba maskiida kana gidee jaartanii fixxan anaatu dura dursoo itti salaataa jette. Seenaa ajaa'ibaati. Mudhii hidhadhu jabeeffadhu. Ana dura itti salaataa jette intaltisaa. Yaa intalti abshir marhaba jeen. Eega jaaranii xumuran booda dalayduu warreen najjaarota hunda gidee fixxan isin hundi guutakka gabbaha jeen ajajni dhufe. Hundi gabbahan isaanii hundi gabbee booda intaltisaa ol seentee sunnaa takka sagaduudhaaf. Isii ol seentee isaan namni hundi bahee tokko hafe keessa tokko hin dhageenye waan isaan jaan dalagaa dalagu jira boodarra waan isa harkise dalagaan isa harkisteeti fixee isaa gabba'u deemu intala wajjin wal afaan dhufan ni millate intalti ni bareetti intalti afaan isaa gizee namni tokko bareedaa yookiin waan takka harkee bara afaan banaa kan jee afaan akkana banee laalee ajaa'ibee deemu qaba deeme eegas booda isii salaattee dhume mana galee mucaan eessa haa nyaatu eessa haa dhugu eessa haa rafu jaalaltii wixxir bitaa mirgaan waan godhu dhabe nyaachuu didee ummaatiyya ummaa isaatti ummaa inta akkana akkanaan tala mootiitiin jaaladha mee ummaatiyya deeminaaf dubbisi jeen haati maa jetteen yaa ilma kiyya nuti miskiina mootii waa hundaa intala isaa nuuf kan nu dhiisiu nuun dubbisanii jetteen. Mucaan nyaata dide hirriiba dide isuma tana yaada maal namni akkana bareedu garaan boc gizee hunda rakkata isiidhaaf jaalaltii isaa isii akka malee isa riidela haati ilmi kiyyanarraa duu deema waa ilmi kiyya akkanarraa hin duune dafeetiin mee dubbisa jetteeti haati qotte ni dhahite gizee hulaarra dhahite gaa mootichi hulaarra hin jiru eeyduu hulaa deemi jaaniin ammoo. Hati mucaa dubbisuun fedhaa mootiin dubbisuu fedha ditte arihan boruntaa isaa dhufte yaa ilmi kiyya ni du'a mee mootichaan dubbisaati akkaan dubbisu naaf hayyamii jettee naqa ulaa eeduudhaan ulaa eeduun mootichatti himan akkana jaanii ol naqaa jaaniin ol seente eegaa seentee ni dubbisaniin ni jetteen ilmi kiyya nyaatu dhiise hirriibaas dhiise ni sin dhugu rakkadhe qallate narraa du'a intalatee jaalatee eenuti akkana mee mala akkam nuuf qabdaa jetteen yaami jeen ni yaameen ilma kee yaami jedhee mootichi gizee yaaman mucaa akkami intalateetiin jaaladhee intalatee naaf kannii jee mucaan laal jeen nuti mootii isin achi gadoo jirtan ammoo jeen nuti islaama waan takka irrattiin siif kanna jeen. Inninis yoo ati guyyaa 40 salaatul leeyli maskiida amma jaarre kanarratti keessa sagaddee intalatiyya siif kanna odoo guyyaa takka addaan murin hugguu wal jala guyyaa 40. Haayituni laaftuudhaa miti jeen. Nama silaalu goona jeen. Yoo ati guyyaa tokko irristeerraa hin harkattu jeen. Mucaan seene guyyaa eegale salaatul leeyli halkan eeganama iyyuu dhufee sagatee deema dhufee sagatee torbaan sadii baatii guyyaa 40 gee guyyaa 40 bira dabree 50 gee 50 bira gee darbe gizee 40 gee qottu na dubbisiyya 50 gee hin dubbisne 60 gee hin dubbisne guyyaa 70 gee hin dubbisne malee. Egas booda mootichi deemetee mucaa yaame boo hay wanni waliin dubbanne
akka dhufteen dubbistumi guyyaa 40 jeen mucaalaan duuba maan dhufinii jeen maal jeen meetan laalla jeen yaa mootii intalatee naaf kannitaa galatoomi jeen amma waaniin sibira hin dhufneef je duraan onneen tiyyatuni duwwaadha jeen wani takka keessan jirtu jeen wanniin ani dursoo arkee jaalala dursoo arkeew jaalala intalateetii jeen jaalala girgirii taate takka bakka takka hin ta'in eega ati deemtee salaata sagadii guyyaa 40 naan jette jaalala san caaltuun arkadhe jeen jaalala intalatee jaalala irra caaltuu irra gaarii irra ballo irra bareedduun arkadhe jeen isiinis jaalala rabbiiti jeen waan takkatti illee na haajamu jeen ammoo intalateetis galatoomii qabadhuun fadhu jeen ammoo wanni si galatoonfadhu waan ati salaata guyyaa 40 achi deemi sagadi jettee qulfinaaf taatee narraa bante kanaan si galatoonfadhaa jeen yaa obboleen islaamaa gammachuun raahaan jaalaltii hafuura bufurtuun sabaadni salaata keessa jira salaatu leeyli sanuu salaata addaati mee dhandhama mee haa halkan walakkaa ilmi namaa irra guddaan rafu jira cinaan dhiichisa jira barcaa jira cinaan paarii jira cinaan haadha manaa jiraahes jira eenyuu ja'a rabbi subhaanahu wa ta'ala yeroo qaalisan yeroo wanni hundinuu si qaqqabdu san hirriibni si qaqqabu san wanni adda addaa si qaqqabu san kana yaadatu ha dhufeena dubbisu ja'a mee kootu dhandhame gammachuu akkanaatan inshallah seenaa tanarraa akka waa bartan abdii guddaa salaata addaan hin murinaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh